Paaswordii Facebook koo dagadheen jira. Paaswordii email koo dagadheen jira. Jettanii warri rakkataa jirtan jechuudha. Karaa kanaan argachuu dandeessa. Wanta qafoo keessan irratti itti fayyadamtan kan paaswordiin cufamu hunda isaadhaa karaa kanaan argachuu dandeessan jechuudha. Karaa salphaa ta'een Google Chrome keessa galee jechuudha. Chrome keessa yeroo galee jechuudha. Isa kana jechuudha. Google isa kana jechuudha. Akkuma argaa jirtan isa kana keessa galla. Yeroo isa kana keessa galee jechuudha. Tuqaa sadeen ishii gubbaa kanarra yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Isinitti mul'ata jedhee abdii qaba. Yeroo tokkoof gadi qabna. Yeroo gadi qabna akkatti nu dhufa. Yeroo akkatti nu dhufa seeting isheetu barbaanne jechuudha. Seeting isheetu iddoo kanarratti seeting isheetu kana jechuudha. Seeting kanarratti yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Yeroo gadi qabna akkatti nu dhufa jechuudha. Yeroo gadi qabna akkatti nu dhufa jechuudha. Yeroo akkatti nu dhufa jechuudha ishii password kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof gadi qabne jechuudha. Password kan jedhu kanarratti jechuudha. Password kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof yeroo gadi qabne akkatti nu fide jechuudha. Password nuti qafoo itti kan Facebook ittiin banne kan Instagram ittiin banne hundumayyuu akkatti nu fide jechuudha. Amma kan koo Facebook qofa naa fide sirratti jechuudha. Karuma kanaan password isin dagattan karaa kanaan argachuu dandeessan jechuudha. Amma fakkeenyaaf an tokko gadi qabeen isinitti agarsiisa jechuudha. Amma akkatti yeroo gadi qabe akkatti naa fide jechuudha. Mallattoo ijaa kanarratti yeroo tokko yoo gadi qabdan password keessan argachuu dandeessa. Yeroo gadi qabdan akkatti isinii fide jechuudha. Akkatti yeroo isinii fide paatarmii qafoo keedha isin gaafata kan qafoo keessan ittiin cufattan san jechuudha. Paatarmii san yeroo bantan jechuudha. Password keessan isinitti agarsiisa. Password dagattan jechuudha. Karuma kanaan password isin jalaa bade argachuu dandeessan jechuudha. Nama karuma kanaan password TikTok irree karaa kanaan naaf fidee jira jechuudha. Karaa kanaan itti fayyadamuu dandeessan Facebook isin jalaa bade kan emailii kan isin jalaa bade kan hundumayyuu password wanta passwordin cufattan kan isin jalaa bade karaa kanaan argachuu dandeessan jechuudha. Karaa biraatiin warri karaa kanaan isiniin dhufne jechuudha. Keessaa baanee jechuudha. Google isa kana keessa galle jechuudha. Google isa kana keessa yeroo galle yeroo tokkoof gadi qabna. Yeroo gadi qabna akkatti yeroo nuuf fide booda akkatti eegannoo dhufe booda akkatti irratti oofna jechuudha. Security bakka jettu kanarratti jechuudha. Security kan jettu kanarratti yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Yeroo gadi qabna akkatti irra oolofna jechuudha. Irra oolofna jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Ifama iddoo kanarratti jechuudha. Iddoo kanarratti gadi qabdan jechuudha. Account password kan jedhu kana jechuudha. Account password manager kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Yeroo gadi qabne amma kiyya keessa balleechin jiru hunduma isaadha. Keessan garuu kan hunduma isaadha. Facebookitis kan Instagram kan TikTok illee kan hundumayyuu password kan Facebook illee asuma jalatti isin tarreessa jechuudha. Karuma kanaan gadi qabdanii mallattoo ija kan fakkaatu san irra gadi qabdanii password keessan isin jalaa bade argachuu dandeessan jechuudha. Viidiyoon kun isinitti tole like gochuu hin dagatina. Warri haareen gama chaanala kanaa dhuftan subscribe gochuu hin dagatina. Bye bye.